maal gochuu dhufte? Dubbadhu koo maal gochuu dhufte? Akkam maal gochuu dhufte jechuun maal jechuudha? Namicha kana narraa baasaa. Narraa baasaa. Gifti maaloo tasgabbaa'e du'a gahii dhufe. Dhimma fadhu boo'ichi funyaanii naa ba'u. Político. Chico. Político. Garamalita ni tasgabba. Akamita tasgabba. Kana boda beli kam godhe tan tasgabba urjiko. Isi malu. Yeroo kanatti wanti gaba kan isin jajjabeessine dhabbiika. Guddaati keessa jirtu nan hubadha. Garuu wanti ta'eera. Maaloo jabaadhu giftii koo. Dhimma yerooti malee hundumti keenya iyyuu achi deemna. Maaloo jabaadhu. Giftii atamma fedhee gadditee qalbiin kee yoo cabeeyyu wanta ta'e deebisuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu jajjabaadhu. Waaqayyo immoo nama jaallatuuf itti fudhata. Wayyoo anoo giftii koo kun siif hin malu ture. Maal taatu si faana maalameera ta'e giftii koo. Si yaada politiko. Si yaada politiko. Ati sirni miti yeroo jettu yaada politiko. Urjiko politiko. Maaloo giftii tasgabbaadha. Urjiin hunda keenya obboleetti. Nutis gadda keenya dhofkanneeti malee. Nu keessaa namni baay'een gaddina hin jiru. Gumii maaliif callista? Waan tokko jedhe. Maal? Yoo akkasitti boossee gadda ishee of keessaa baafatte malee. Isin boo'inii mataa ofumaaf hin dhokkobsiin jettanii jajjabeessituun taanaan madaa qulqullaa garaa isheetti qabattee umurii guutuutti miidhamaafti. Kadhaaf iyyuu boossee of keessaa baafattu. Giftatti tasgabbaadha. Akkas ta'uun kee urjiidhaan waan deebisu miti. Kanaaf of jajjabeessi. Utuun bo'oo dhiisee isheedhaaf lubbuu koyyuu kenne. Nama keessatti deebitu taatee natti tola ture. Isheen anaaf nama akkasii miti bara buleettiko. Ilaala maaloo buleettiko. Amma buleettikootiin duuta akka ishiin malaafi. Hiree maal taate? Siimmoo isheedhaan jajjabeessi. Inumaayyuu akka isheen gadda isheetti caalaatti miidhamtu gochaa jirta bara. Dhiiseera. Giftii egaa jabaadha. Deebinee si dubbifnu. Jabaadhu giftii. Jedhe giftii. Deebinee dhufnee si jajjabeessina jabaadhu. Giftii maaloo dhiisii tasgabbaadha. Kana booda urjii yaadachaa barootatti itti gadditu baay'eetu jira. Gara fuulduraatti baay'ee gadditi. Kanaaf ammumaa kaasiitii mimaan kee qusadhu. Gaddaati keessa jirtu cimaadha. Akka salphaatti si keessaa ba'u. Garuu immoo dirqama jajjabaachuu qabda. Tole. Jajjabaachuu yaala. Urjiko. Maaltu si argate maaloo politiko. Atoo namatti namaa yaaddee beektu maaloo. Anaa keeramanii kaadhaan. Maaloo barsiisaa isaa.
barsiistuu isaa malee waan taataniif mucaa kadhaa meeqaan tasgabbeessine akka haaraatti itti boosistu. Akkamitti tasgabbuufna? Akkamitti tasgabbaa'uu dandeenya? Urjii kana fakkaattuu umurii ishee malee kichuutti yeroo jirtu akkamitti tasgabbuufna maaloo? Gammeen dhugaa jedhe. Hawwiyatis tasgabbaa. Milkiyaatis dhiise. Nuti ofii keenyaa tasgabbuufnee ishee jajjabeessuu qabna. Giiftii ishee jajjabaadha. Kun waan qaanii miti. Ofii keenyaa tasgabbeessuu dhufnee mucaa nagaa teessuuf hojii hojjisna. Amma tasgabbaa'eetii mucaa tasgabbeessi. Maalan godhe? Si jajjabeessuun dhufi gaddi kee bar gadda kooti. Waan seetan narraa ba'i. Kan obboleettii koo ajjeessinsidha. Ba'i narraa! Narraa baasaa namicha kana! Namicha kana narraa baasaa! Wanti gantuun kun namitti abaaramtuun kun obboleettii koo ajjeeste. Urjii koo. Kun aadaa keenya dabar. Namni gaafa lubbuun jiru irra gaafa ni duudha kan gaarummaan saasamu. Urjiin osoo hin du'in barattoota hundumaatti osoo hin qusatiin gaarummaa agarsiisaa turte. Kun mataa isaayyuu nama gaarii akkamii akka turte kan agarsiisudha. Barsiisaan utuu fakkaattii qabaateetii ishee fakkaata ture. Dandeettiin, beekumsaa, amala walumaa galatti isheen nama gooteetti. Ajaa'iba! Egaa kana booda barsiistuu Urjiin jedhamtu jirti jedhama. Egaa jireenyi lafaa akkasii. Kanumadha. Otuu jennu namni ishee ajjeesee barameera. Ani garuu mana barumsaa keenyatti baay'ee gaddeera. Maaliif? Wanti isaan barsiistuu Urjiitiif godhan gahaa miti. Iddoon isaan isheetti agarsiisan waan ishee madaalu miti. Kana caalaa maal godha? Torban tokkoof mana barnootaa cufeera miti. Urjiif torbee tokko qofamoo? Kun isheef gahaadhaa? Urjiin barnuuf bakka guddaa qabdi malee mana barnootaa sanaaf barsiistuuma tokkodha. Manni barnootaa mootummaa jalatti bulu immoo kana caalaa yoo cufee hin adabamu. Ta'us garuu nama gaddisiisa. Manni barnootaas immoo erga eegalee booda torban 3 keessatti yeroo 2 yaadannoo taasiseeraaf. Isallee dhugaa kee jette. Anas yoo ta'e miiraan barsiistuu Urjiitiif qaburraa ka'eeti malee manni barnootaa waan isheedhaaf gochuu qabu godheeraaf. Waan uumame kanatti garuu giiftiin baay'ee na gaddisiisteetti. Maaloo isheen anas garaana nyaatti. Sirriitti malee itoo arginu namummaa keessaa baatee bara. Yaadime Urjii akka barsiistuu fi hiriyaatti itti dhiyaannu kan amma kana gaddi nutti dhaga'ame isheen immoo akkam akka taatu yaadi. Ani kanan jedhu namni ajjeese garuu barameera. Jireenyi makanaaf jennee wal nyaannaa. Sin ajaa'ibu. Dhumni Urjii eenyutu akkas ta'a jedhee yaadee beeka. Namoota gargaarsa barbaadan kan dursee bira dhaabbatu Urjii ture. Urjiin qabaattee miti. Otoo hin qabaatin illee akka taate nama bira dhaabbatti turte. Turte. Garuu maal godhu addunyaa kanarra namni gaariin hin jiraatiin jedhamee abaarameera. Giiftiin akka uumamaa taate laata? Baay'ee nama gaddisiisti. Nama fakkaattu.
Giiftiin dur iji ishee akka qeerransaa nama sodaachisu sun amma maqaadhaaf malee hin jiru. Simbira baalleen ishee cabee taate. Anaa nyaatu obboleettii koo. Umurii ishee kanatti barnoota ishee barattee lafa galma isheetii gahuudhaaf otoo dhamuun irra jiraatu. Dhahichi eessaa dhufee isaan beekamne rukutamte akkasitti marattee yaateessu. Kana Waaqayyo namarraa qabu jedhama malee maal jedhama? Ani kanan jedhu. Namni ajjeese barameera. Ani kanan jedhu. Nuti warri dhiyoo urjiidhaan barree amma kana gaddi kan nutti dhaga'ame. Warri nu dura baran garuu akkama ta'an. Sittiin fakkaatiin godhuun nama akka urjii bar guyyaa tokko qofa arguun hojii gahaadha. Qajeeltuuf hiika namummaa ta'uun ishee sekoondii tokko keessatti irraa beekama. Nama hundumaa keessa namni tokko namni ishee jibbu akkamitti dhibamu. Nama hundumaatti ishee jaallataan bara. Egaa namoonni namaaf jiraatan akkasi. Gaarummaan isaanii maqaa isaanii irra caala. Ija hojii isaaniitu caalee argama. Ajaa'iba! Ani garuu kanan jedhu. Jechuun namni urjiidhaan ajjeese garuu beekameera. Anatu si ajjeese obboleettii koo. Anatu si galaafate giiftii koo. Anatu nama hin taane waliin hidhata godhatee si ajjeese giiftii koo. Waan si fayyadu natti fakkaatee namicha sana waliin walitti si hidha jireenya kee gabaabsee. Kijuutan si kutee akka riyaa kee gammadee tuuti kuufini karaatti si hambisee. Giiftii koo diinni kee nama biraa miti anadha. Diinni kee nama biraa miti bara. Diinni kee anadha. Maaloo dhiifi manaaf godhi urjii. Naaf dhiisi maaloo. Of jaalattummaadhaaf fi fedhii koo durseetan. Achiisaa keetti dabarseessi kenna obboleettii koo. Dhumni isaa kana ta'uu isaa yooman beeku obboleettii koo. Utuuti jiraattuu barbaaddu tan karaatti si hambisee. Abjuu keen karaatti hambisee. Mul'ata kee, kaachuu kee, kolfa keen karaatti hambisee giiftii koo. Na torka kootii si ajjeese obboleettii koo. Beekamuun beekamne giiftiin garuu Dooktar Eebbaatu ajjeese jechaa jirti. Waan kanaanis dhaga'een ture. Dhuguma Dooktar Eebbaan nama gaarii miti. Garuu immoo lubbuu namaa balleessa jedhee ilaala. Isa homtuun beeku. Dooktar Eebbaa eessatti akka beektu si gaafadheen ture. Garuu ati immoo natti himi. Akkaataan du'aa urjii garuu baay'ee nama ajaa'iba. Mana isheetti du'u jechuudha. Dooktar Eebbaa eessatti akka beektu maaliif natti himtu? Urjiin garuu diina akkamii yoo qabaattudha. Hanga mana isheetitti deemee kan ajjeesuu dandeenya. Tole, natti himu akkam barbaanne naaf galeera. Isatti iyyuu bee keessatti garuu Dooktar Eebbaan akkas akka godhu yaadda? Akkuma jette nama hamaa. Garuu sadarkaa nama ajjeesuu irratti hin jiru. Anas isatu na ajaa'ibee. Kana jechuun inni kanan godhu jechuu hin dandeenya. Maal na guddaa deessita? Dhugaa isaa fi waaqaaf beeku. Gochi giiftii garuu baay'ee na ajaa'ibeera. Akkam? Akkamii maalii qaba? Turmee akkamittiin Dooktar Eebbaa shakkiti? Hin beekamu. Maal jechuudha? Atis ishee amantamoo? Amanuu osoo hin taane jira miti. Wanti ta'e jiraachuu mala. Malee giiftiin akkamitti lafa kaatee Dooktar Eebbaa shakkitti? Garuu immoo natti hin fakkaatu. Maaltu walitti fiduu danda'a? Isa nuti hin beeknu. Tole mee Dooktar Eebbaan urjii ajjeese immoo maal argate? Atimmoo. Aboonni barataadha malee qorataa shakkaa miti. Na dhiisi. Sirriidha jechuun kee na ajaa'ibeeti qaba. Ani sirriidha siin hin jennu. Hin beekamu siin jedhe. Kana jechuun immoo giiftiin dogoggoruu dandeessi. Sirriis immoo ta'uu dandeessi. Ani illee gama kootiin Dooktar Eebbaan kana godha jedhee yaadu.
akkamitti akkas jechuu dandeesse? Jechuun itti dhiyeenyaan ta'uu baadhullee Dooktar Eebbaa sirriitti hin beeka. Eessatti? Silaa raajii natti hin finneen jiru. Jechuun osoo maal gootuu sammuu barte. Wal dorgommii gaaffiif deebii irratti hireedhaaf oolmaa olteetta jedhee laaqana manatti naaf hiree ture. Mana jechuun mana hireetti moo? Eeyyeen haala isaarraa akkan hubadhetti nama baay'ee gaarii fakkaata. Nama waan akkasii godhullee natti hin fakkaatu. Sadarkaa maatii wal barsiisuu irras naaf geessanii turtanii? Imala ajaa'ibaa ture ka. Amma yeroo waa'ee isaa haasofnu irra jirra? Lakki. Jechuun akkasumatti na ajaa'ibeeti. Ani kanan siin jedhu. Jechuun sababa laaqana manatti si affeeree hariiroo ati fireen qabdan akka walitti dhiyaatu sababa inni godheef yakka kanaan goonee jettee yaadda? Maaliif mala walitti fidda? Laaqana manatti na affeereera jechuun yakkamaa miti jechuudha? Isallee sirrii jette. Maarree akkasitti amani. Kana caalaallee maallaan jetta? Gurmoo ani kanan siin jechaa jiru akka naasaa isaarraa hubadhetti nama waan akkasii godhu miti siin jechaa jira. Gurmoo nama akkasitti ilaaltee wanta tokko irraa hubattu hin jiru? Kanuma jechuu kooti. Fayyaan qabdooti? Sumatu fayyaan qabu. Durumayyuu hireedhaaf namoota hireetti dhiyoo jiraniif ciniinnatti falmuu jaallatta. Ani kanan siin jedhu Dooktar Eebbaan urjii ajjeesuusaaf ragaa of harkaa qabdaa? Hin qabu. Maarree ani bari yakkicha raawwateeraa siin hin jedhu. Garuu immoo akka keetti jinuunfadhee yakka kana hin raawwanne siin jechuu hin danda'u. Abboo dhimma mataa keeti. Akkam yaman jajjabaattan? Ani maalan ta'a jetteeti. Urjii ishee duuteetu gadi malee. Akka maatiin jajjabaatan? Harmeen keenya erga Ameerikaa deemteetu turteetti. Abbaan keessan? Abbaan koo yeroo dhiigaas Ingilizii deemee jira. Kan baay'ee si gaddisiisu lama isaaniillee wal arganii gadda isaanii walii dabarsuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu seenaa isaaniiti. Gaddi guddaan isaan bira jira. Yoo xiqqaate illee awwaaluu danda'eera isaan garuu awwaaluu fi hirmii baafachuu danda'e. Amma bakka gaddan hin beeku wayii urjii. Wayyoo obboleettii koo. Jabaadhu. Tasgabbaa'ee gifti. Gadda baay'isuun immoo gaarii miti. Nuti immoo obboloota keeti. Waan barbaaddee jiraannaan sodaa malee nu gaafachuu dandeessa. Galatoomii. Kun dirqama keenyadha. Ati of eegi. Jajjabaadhu. Maal gochuu dhufte? Dubbadhu kaa maal gochuu dhufte? Akkam maal gochuu dhufte jechuun maal jechuudha Giftii? Namicha kana narraa baasaa. Narraa baasaa. Giftii maaloo tasgabbaa'e? Du'a gahee dhufeen? Hin barbaadu boo'ichi kee funyaaniin naa ba'u. Hiriyaan nama gumaa innis nama gumaati. Sis ta'e Dooktar Eebbaan akkasiin mana kana dhaabbatan hin barbaadu. Wayyoo ana koo. Kan si ajjeesitti qaadee jennaan hirmii baafachuudhaaf immoo riyaasaa sitti argee. Yoon akkam ta'aa jirtu laata Giftii koo. Lubbuun kee akkam dhiphachaa jirti maaloo. Hafuurri kee akkam dhiphatti laata maaloo yoon obboleettii koo. Giftii koo obboleettii koo. Giftiin akka sareetti fattee ganna baaste. Anas akkasuma goote bara. Maaliif natti hin himne? Jechuun maas hin fayyadu dheeniise. Hiriyaan nama gumaa innis nama gumaadha naan jette bara. Anatu urjii irratti himaa. Beekaa tasgabbaa'ee amma.
Giiftiin garuu du'a urjii irratti akkamitti shakkuu dandeessa? Ani maalan beeka. Tariitii duraan sababa walitti dhiyaannuuf ta'uu danda'a. Isumarraa kaatee karaa yaadda ta'uu danda'a. Walitti dhufeenyi keessan isa tajjeesise jechisiisaa re. Beeka. Amma giiftiin haala ulfaata keessa jirti. Waan gootus, waan dubbattus waan beektuu miti. Kanaafuu sirriitti hubachuu qabna. Maal ta'a yeroo jalqaba wal argine naan jettee sanatoo wal argine irra ta'e. Silaa miira ishee nan hubadhan ture beeki. Kana dhalataatti eenyu beeke? Giiftiin immoo jala murtee Dooktarii Eebbaa tajjeesanii jira. Salphaamoo akkam akkatti ta'aa turtiin argine? Leenca isaa feelaatti taatee bara. Isumaayyuu immoo beekaatti. Dhugaa ta'uusaa garuu akkamitti beekti? Jechuun koo ragaa maalii qabattee akkasitti jechuu dandeessa? Hin beeku. Garuu immoo dhugaa isaa haasa'uudhaaf baay'ee na gaddisiiste. Anoo yeroon ishee argu imimmaantu jala buute. Kutattuu, xiiqooftuu waan barbaadde hamma argatutti buluu hubatti kan hin deebine. Maaltu akkas taate jedhu? Namni jabaadha jedhamu bara qawwaa mataa isaatii qaba. Giiftiin maallaqaa waan barbaadde argachuu kan itti fakkaatu sun caalamuun kan du'atte fakkaata. Deebitee lammaffaa kan kaanatti cabdeetti. Amman ishii jibbuu caalatti na gaddisiiste. Inumayyuu yeroon ishee argu garaa kootu na raafame. Yeroo kanatti giiftii qoree kan ilaaluu danda'u seexana qofa. Wayyoo giiftii baay'ee nama gaddisiisti. Lapheen ishee cabee. Guyyaa tokko marri gaddaa isheef natti dhaga'amu jedhee yaade. Amma garuu maal qabu wajjin otoo lubbuun jiraatti giiftii hamtuu sanaaf ija jabeettii sana argee jedhee yaade. Garuu namummaatti waan deebisutti fakkaata. Anuun beeku. Ija ishee ilaaluu natti ulfaate bara. Ani kanan jedhu. Dooktarii Eebbaa shakkuu ishee garuu akkamittiin ilaalte? Urjii dhabuun lapheen ishee cabee gaddaan booji'amtee waan jirtuuf miira keessa taate akkas jette jedhee yaada. Sirriidhaanis akkasitiin hin yaada. Malee Dooktarii Eebbaan maal argachuuf jedhee yakka akkasii urjii irratti raawwata? Tokko isadha. Lammata immoo Dooktarii Eebbaan nama gaariidha. Kanaaf immoo ani ragaadha. Dooktarii Eebbaan yakka ajjechaa hojjechuu mitiiti. Taatiin nama gaddisiisu wayyoo nama mudate taa'ee nama waliin gadda. Gara laafisa namaati. Eeyyee sirriidha. Yoo miidhaanis kan yaallisadha miti. Maarree? Egaa akkuma ati jettee miira keessa galteeti ta'a. Ani kanan jedhu. Urjiin gara guyyoota dhumaarraa amalli ishees jijjiiramu isaanii yaadatta miti? Sin ajaa'ibu anis isa yaadaa jira bara. Tarii du'a ishee waliin wanti wal qabatu jira laata? Anuun beeku. Dhugumatti urjiin sababa malee natti jijjiiramti jedhee yaadu. Garuu yeroo sana Dooktarii Eebbaa naasofsiisee akka rakkoo maatii ishee mudateetti himtee turte. Rakkoo akkamii? Rakkoo akkamii akka ta'e hin beeku. Garuu rakkoo maatii akka ishee mudatee amalli ishee jijjiirame natti himee ture. Maalidha? Rakkoon maatii yoo ishee mudate namoota sana hunda keessaa ta'es qofaatti jijjiiramteera. Anis gaaffii kana Dooktarii Eebbaa gaafadheen ture. Namoota akkasii yeroo miira akkasii keessa galan namoota naannoo isaanii jiruuf namoota jaallatanitti aarii isaanii kennan. Ta'uu danda'a. Giiftii dhugaa waan asiin jedhuun beeku. Jajjabaadhu siin jechuun natti ulfaate. Rakkoo qabu. Jireenya koo keessatti oolmaa baay'inaaf hojjetta. Oolmaan irraa qabda. Har'a yeroo takkas taatu callisee si ilaaluu hin dandeenye. Kanaafuu dabaree koo waan si gargaaru yoo jiraate maaloo natti himi. Yaaddee wanti itti na gargaartu hin jiru. Sin gargaara naan jechuun kee sababa dhiphatteef malee maal na gargaaruu dandeessa jetteeti. Hin beeku. Garuu Dooktarii Eebbaa tajjeese jechaa turte. Tarii dhimma kanaan waan wal qabatu irratti waan si gargaaru yoo jiraate jedheen. Milkii.
Dhugumatti dhimma kanarratti yoo na gargaarte maal akkan siin jedhu hin beeku. Wanti gantuun sun to'annoo seeraa jalaa akka inni ooluuf yoo na gargaarte oolmaan kana caala hin jiru. Amma dachee kanarra jirutti oolmaan kee immoo narra jira. Garuu akkamitti Dooktar Eebbaa ajjeese jechuu dandeesseeti? Jechuun maalirra dhaabbatteeti? Isa dhiisi. Seenaan isaa maal siif godha? Garuu akka inni ajjeese sirriitti hin beeka. Milkii. Akkan seeratti isa dhiyeessu qofaaf ati na gargaari. Maaloo milkii. Rakkoon qabu. Kun kadhaan barbaachisu. Yeroo kanatti hundi keenya si bira dhaabbachuu fi nama hojii ajjeese qabnee seeratti dhiyeessuudhaan lubbuu ishee boqochiisuu barbaanna. Milkii. Galatoomuu. Garuu ragaa qabaachuu qabna. Jechuun Dooktar Eebbaan ajjeesuusaaf. Akkuma atis beektu seerri ragaa irratti hundaa'a waan ta'eef. Isaaf yaaddee. Jechuun wanti yaadde jira? Amma tumtuu hin jiru. Garuu moottan yaada. Malli tokko hin dhabamu. Wanti guddaan ati tole naan jettee na bira dhaabbachuudha. Yaaddee waan hundumaaf si bira jira. Tole galatoomuu. Ulfaadha. Giftee akkamii waa jajjabaatte? Jajjabachaa hin jiru. Milkii dhiifama. Giftii qofaa taasifsiisuu barbaada. Tole. Maaliif? Giftii. Gaddi urjii hammam akkasii miidhe sirriitti beekna. Ji'a tokko oliif si eegaa turre. Amma kana booda gadduu dhiistee barnoota keetti yoo deebite gaarii. Kana booda dirqama waa'ee barnoota keetii yaaduu qabda. Kaleessa kilaasii seenee giftii yeroon iddoo isheetti dhabu akka isheen na gaddisiiste. Baay'ee malee waan nama rifaasisudha. Akka giftii ilaalee kaleessa baay'ee natti dhagahame. Anis baay'ee natti dhagahame. Nan gaddaaf jedhee yaadame. Kanaafuu walii gallee irra kan. Maalirratti? Eenyummaa keenya sirreessuu irratti. Egaa reeffa waadaan galee waan jiruuf waadicha gabachuuf jechadha. Oo, jaalala keenyaaf yoo yaaddee maal qaba? Hariiroo keenya sana yaadeera. Yeroo waliin dabarsinee hundumaatti gammadaan ture. Dhugumatti yeroo sana yaadeera. Sinis immoo si yaadeera. Yoo jettee hoo? Lakki, ani waadaan hiriif galiif jedhee. Tole, naaf gala. Anis jaalala keenyaaf yookiis immoo si yaadee osoo hin taane hawwii obboleettii kootii milkeessuuf jecha nan godha. Rakkoon qabu. Inni guddaa waliif galuu keenyadha. Maal seetee beekaa? Waa'ee jireenya keenya gara fuulduraa haasa'uu barbaadeen garuu waan ana riifadhee natti fakkaata. Dhugumatti ariifanneerra. Garuu jireenya keenya gara fuulduraa yeroo yaadu waan tokkotu sammuu kootti na dhufa. Maaliif? Umurii koo guutuu akkan siif jiraadhu. Isa siifin dura jiran sana dhageessee tula? Kanatti waliif hin galu. Akkam? Namni erga namni inni jaallatu jalaa du'ee booda jiraachuun isaa fi maalii qaba? Taanaa wajjin jiraachuudha. Ergan si jaalladhe siif jiraadhee si gammachiisudha malee
siif du'ee faayidaa maalii qaba? Inumaayyuu na jalaa du'e jettee miidhamta. Bu'aan isaa gandaan lapheensi cabuu qofadha. Yaada amansiisaadha. Itti waliif gal. Urjii ko. Urjii ko. Giiftii, kana booda barnoota kee irraa hafuun qabdu. Ati barnoota keetti deebi'uun iyyuu ekiraan urjii akka boqottu gochuu keessaa tokko. Urjiin barnootaaf kabajaa fi bakka akkamii akka isheen qabdu sirriitti beekta. Akkas taate otoo jirtu otoo urjiin carraa deebitee si arguu argatte akkasitti si argite waan sitti gammadu sitti fakkaata? Amma yoomitti gaddita? Waggaa tokko? Waggaa lama moo amma yoomitti? Urjiin amma otoo carraa deebitee si arguu argatte jalqaba irratti maal akkasiin jettu beektaa? Barnoota keetti deebi'i siin jetti. Amma ji'a tokkoof guyyaa 4 hafteetta. Kana caalaa yoo hafte sirriin ta'u. Nuti ati barnoota keetti cimtuu waan taatee fi gaddatti keessa jirtu waan beekduuf callisnas ilaalle malee. Otoo barataa kan ta'e hanga kana obsuuf hin dandeenyu turre. Giiftii, ati dubbisuudhaan qofa osoo hin taane uumamummaan sammuu addaa waan qabduuf barnoota si darbe yoo dubbiste illee baay'ee salphaadha siif. Giiftii. Kana booda barnoota keetti deebi'uu qabda. Haala hin beekamneen ganama mana isheetti ajjeefamtee argamti. Dubartii raatuudha namaa odeessaa. Kanaafuu maaloo adaraa keessa. Namoonni viidiyoo kan ilaalaa jirtan sheer koppii liinkii gochuudhaan poolisii bira kanaaf qaqqabuuf naaf godhaa. Dubartii hin taanee nana. TikTok irratti yoo dubbina gochuufi? Eenyudha? Waaqa urjiitiif jedhaati. Viidiyoo kana nama biraan naaf ga'a. Eenyudhaa dhufaan jira cabsuuf yoo? Poolisiin nama ishee ajjeese barbaade seeratti dhiyeesse. Murtootti kennuu qaba. Yeroo sana lubbuun urjiis. Simboon jedhama. Inspektar Simboo Cimdeessaa nan jedhama. Ajjeechaa barsiiftuu Urjii Gaaddisaatiin waan shakkamteef qorannoof si barbaanna.